Wala ka ano? Hello? 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 Roketi, thank you. Alkan tabulah, mima yorosan alkan tabulah wan tasis dokso. Ani gana mama tagir gidada na mau keti noji mana mata. Atundum gara wala wala. Mal madami to chers bulchatin dom gana mayro an kata yani chun lafti. Ay rimni kan kesa to ko yunga bar anguya rafa garu gara guya tirrafa rimni guya faida inni kabuncho. Rabbi alkan garu amasi amala bande jira duka dubbachudha anamma ergi wan sanazal kabe alkan rabbi nadi de saati rafutti wal yali virale be bilbil makanatu man walade gadado sama posti lalu hoki baka ajrami ninjuru rabbi mali fakkati embe Araram tani jedani wololle ture kana dur iyada dugaru biftu waye wal akami ma selen siti tole jragaru la fatte jirta kata ka durani miti mana tulabi jichun ejra wallahi otuma argu namidi wantiche mal be ka wan levi kana rajuru imbe ko garu guyyaa jalqaba dhufnuufi otuma nargu qaamarraa kaasee yaada waan hundaan hin miidhame maal akka ta'e I don't know. Kazaan bakka liibii irraa xiqqoo sa'aatii akkasii duraa ta'e irraa qusachuu eegalee. guyyaa faanni seentaa meeti. Haara seenuu dhiisee jira akka duraa miti. Anuun kun haa danda'amee naan tiiktookii dhuma kan dhiisee dasna jedha amma dhugaa dubbachuudha. Garuu ni danda'ame soosii wayinatti. TikTok dhiisuu hin dandeessu odoo inni gubatee ka biraa bantaa yaani jechuun waan hedduu faayidaas qaba miidhaas qaba. Miidhaan isaa otuma argitu kun akkana taatee haftaa jechuudha googdee. Faayidaan isaa immoo namoota gaggaarii namoota gurguddaas keessaa wal bartaani beektee. Kanaaf faayidaas qaba miidhaas qaba. Akkasii wallaahi. Angin faayidaa isaa caalaa miidhaa isaatti tunatti baay'ate otoo nama akkas obsuu hin obsine ta'eeti waan baay'een nama mudatu ture bari jechoonni namaa jechuu laa ilaaha illallah ilmi namaa hagana afaan jabaataa hagana qaayanii waan jedhu ilaala. Gaa dubbachuuf nakiisuu qabdan ilaali. Ani sababa keessan ati mee asuma buttee waggaa takka illee hin jenne geessitee waggaa 4 jettee. Akka inni itti naan dhufeen beeku bar guyyaa san baay'ee tasaa ati fi qorataa suusuudha gumaa waliin haasoftanii isaan sadiin si biraa ba'anii natti ergatan. Suusuu fi iddoo jira ani suusuu fi gumaa waliin hin turre bare guyyaa sanii anuma akka guyyaa jalqabaa san eenyu guyyaa jalqabaa san anuma akka narra fuudhaa kilaasii seenee qorataatu natti bilbile keessaan. Natti bilbilee haasofnee nagaa wal gaafannee kottu xiqqoosii liivii seennee taphannee baanaa jedhe isa duraan waliin ture waan ta'eef. Jennaan naan rafuuf hin deemaan naan rafuuf hin jedhanii xiqqoodhuma taphannee baanaa naan jennaan hayyee jedhee dhufee seenee gastii walitti ergannee geema taphannee walaloo walii jennee ani sa'aatii waan deemee jiruuf ba'ee rafa baqqaadhee isa liivii irratti dhiisee bahe. Isaa booda waan ta'e nagarree. Isa booda immoo natti dhufan yaani immoo laal isa booda natti dhufan lakkaatti
Si baasanii dhufan natti fakkaate isa booddee natti dhufan yogguu dhufan natti ergan nam sadi ta'anii. Nam sadi ta'anii natti erganii suusuu boo ammoo bilbila biraatiin na jala seentee doktor naan jette qorataa piraankii goona. Qorataa piraankii goona. Yoo ani qorataa maal kan keeti siin jee tamaan seen inni yeroo baay'ee ashitti sagaleen kan kee ashitti natti fakkaata naan jedha beeta. Akkuma ashitti hamzaa jirta naan jedha natti haasaa maaluma mucaan. Yeroo baay'ee ani koo laal walitti erganneeti malee aniif qorataan guyyaa takka assalaamu alaykum waliin jenneen jiru gara keessaatiin. Kazaan natti ergitee fiiganii na jala seentee maal jettee qorataa piraankii goona yoo ansi gaafadhe jaalallee kootii yookaan jaarsa kootii jedhii naan jette. Barni waan qabu waan noormaalii mataa eegas manuma kiyya banadheen taa'aa jira. Qorataan doktor naan jaa wayyeen jee qorataan maal keetii naan jennaan qorataan jaalallee koo waggaa afuriitiin jedheen. Olma ka'ee barra waggaa afurii amuyyuu hin beeku. Akka jedhee ka'ee ammaarree lamaa wayinee garaanu nyaatte minaamin garaanu nyaatte niitiin haasoftu ho'iste bakka suusuun tun akka badaa ho'iste. Gumaan illee akkana mataa qabate subhaan otoo jaalallee waggaa afurii qabu sirratti jana yoo jedhee innillee haasaa ho'ise. Achi ani jedhimaan soofti soowwammaa namii ta'ee soofti ol fuudhee akkanatti jaanii haqadhe. Soofti santu balaadha illee haga yuutuubii deeme. Barso ani maalirratti argame duraan gisee tuusi biran dhufiniin dura kan nuti walii dubbisne walaloo jaalalaa ture. Walaloo jaalalaa dubbisee kee boo'ee kanaa jennaan anillee akkuma kee soofti akkas godhadhe. Soofti akkas godhadheen akkas xaragataa ture. Booda gisee arguu inni ani soofti xaragadhe fi inni ani xaragadhe sun walitti akkana baramee eessatti arge feesbuuka irratti of arge. Anummoo maan naan jedhanii maatiin bilbilee namoonni garaagaraa natti dubbatanii maal jedhan lakki firaankiidha. Idaan maatiis namoota na dhiyaatan namoota gurguddaas gara keessaatiin beeksisa. Attamitti jaalallee waggaa afurii akkana ta'a. Kun anaaf haasa. Kun immoo isiin akkamitti dhiiraa bootti maqaa arsii nyaattee dhalaan arsii dhiiraaf hin boossu jedha. Kun immoo gowwaa isii waggaa afurii guutuu qalbii isiitti taphataa baatee deebitee tan biraa janajjan taa'edha. Ani maal amma bakka dhaqee hundatti hattuu jaarsa namaa naan jedhanii hattuu jaa nama rabuun na salphise. Qaamaanillee amma yoo na argan warra miidiyaa irraa miti warri qaamaanillee yoo na argan hattuu jaa namaa naan jedhan. Anamma bakka sagantaa yoo kadhaquun dhabe amma deengada sagantaa tokko nayaamanii qorataan akkam sila qorataa akkam mana kee keessa jiru itti na gaafatu bara. Lalazina tokkoffaan fanii isin gochuuf yookaan isin tapsiisuuf lammaffaa ufumaa keenya kana isin barsiisuuf malee akka isitti yaaddanii nu arrabsitan sanii miti. Gin arrabni namaa bismillaan isinitti meera ammallee biqiltuu irra deebi'ee isinitti hima. Ani inaaftuu ta'eetiin kan hojjedhe waan kana keessatti inaaftuu ta'eetiin hojjedhe beekaatumaan akkasitti inaaf akka nama maraatee carqii gatee ta'a jechuudha. Isheen dammoo miskiina taateeti bakka wanticha miskiina taateeti. Wal fakkaateen ta'uu qaba amma firaankiis ta'e diraamas wal faallaa ta'uu qaba yaa. Amala wal fakkaataan hin ta'u walii faallaa ta'uu qaba. Inni dammoo nama dhiira dhalaa hedduu jala jiru fakkeenyaaf amma beekaati yeroo siifanii bira deemullee gizee abaaboo bira deemullee dhalaa bira yoo deemu ogguu akkasiif faarsu san na inaafsisuu barbaada. Dammoo inaaftuu waan ta'eef irraa inaafuu hin qaba. Isin bakka jechuun utuma waan tokko nu banne akkasiin nama arrabsuun laa ilaaha illallah. Yeroo walaloo sanbaa namni dhufee walaloo sana akkan kaasne naan jedhanii ijoollee warri keenya. Anaan ammoo biqiltuu namaa keessaa bahi naan jedhan. Biqiltuu walaloo walaleessiteetti fidee miilaala. Biqiltuun jireenya keessan diigaartii kun deemi ilaali. Biqiltuun maafirraa fagaachuu didde mucaan kun sobeessi taphataa irra waasaatti odoo sitti ergeessu. Guyyaa tokko sheersii godhee ture natti fakkaata waan isaan haasasitti dhageessee natti fakkaata doonnoon ta'e yaadadhu. Wallaahi hedduu tokko nama garrama garuu wanti dhugaa dubbachuuf biqiltuu fi warataan san dura nama keessaa waliin dubbatu ta'uu danda'a. An guyyaa takka salaama rabbi gara feesbuukaan illee. Bari diraamaa akkasii eegallee ture anyway. Yeroo kam eegallee waggaa kana akkasuma walaloo walii walaleessinee kaanee adda adda baanee boromtuu sanatti fakkaataa ustaaza wayitu turan gastii kor tokkummaan dhufee
jaarsi keessi jalaa hatame naan jedhe yeroo jalqabaaniif qorataa wal baruudhaan waggaa kana miti waggaa lamman kan waggaa lamaa ol tureera aniif qorataa wal baruun waggaa lamman kana akkasuma walaloo jaalalaa wayii walii dubbisnee yeroo sana nu waraabbatanii bitintinsuu eegala waa'ee keenya ni wali yeroo sana waraabbatanii gadhiisanii sargi nashiidaa sargi nu godhame maashaallah miidiyaa kanarra jechuudha achi Otuma akkas jennu gaafa sanan nuti akkuma adabbiitti walaloo kana waliin jennee takka namni naa dubbisee beeku naa dubbisi jennaan atis naa dubbistan jedheen ayya rakkoon qabu jedhee taraa walii dubbisnee wal bira adda baane. Guyyaa lama booddee yeroo anuma akkas seenee jaarsi keessirraa hatame jedha. Gizee sanammoo ani mucaa takka jira kan hin jaalladhu. Baay'ee tokko wal jaalladhu mucaa sanii. Ani jaarsi keessirraa hatame gaafa naan jedhan kan sammuu keessa na dhufe qorataa osoo hin taane mucaa sanii